qabdani. Si Awurooppaan tun Minisoota irraa nama haasaa jirti moo akkamatti akkana dummaataa deema namni. Osloo namaa galee dummaatu argee hin beeku. Jarmanitti illee namni dacha dabalee heddummaatee argaa jirru. Warri Minisoota nama nurraa qooddatan jedhanii akkasitti hin duulle qofa. Gaafa dhaqummoo yoo waa hir'atan natti ka'anii kanaafuu ammumarraan himachuu barbaada. Baga walhortanii baga baay'attanii ammallee nu bal'adhaa. Iskaandeebiyaan tun nama lakkoofsisii xiqqaa. Sirriitti dabalaatii ijoollee Oromoo Noorwee taate hedduu akka nu gootan abdiin qaba. Baga wal agarree. Har'a haasaa caalaa marii goona. Waan hin sodaanneef. Muktaar Usmaan gaaf tokko biyya dhufeeti. Yeroo viidiyoo tokko gaafiin wat godhee bakka dhaqan dhoorginaan gurbaan na bira dhaabatu maqaan dha'u fuuraa turraachitu eegale. Ka asitti lafateetitti bakka atitti aangoo qabdutti akkana si gaafate osoo Osloo dhayite dhaabatan si fincaasisan jeen kanaafu Osloo irraa sodaa qabna jechuufi. Magaalaan akka Osloo fi Torontoo magaalaa qabsoowwan gameeyyiin gurguddaan keessa jiran. Ka qabsootana bakka isiin irraa kaate wajjin ka'anii bakka isiin kuftetti kufanii osoo lafatti nafin ka'anii cabaniis okkolaa warra qabsootana asiin ga'e. Waan taatanii fi waan qabsoo waan keessa dabarree fi waan hedduu isinitti mun nama tulfata. Hawaasa irraa hubatan malee hawaasa hubachiisuu barbaachisu miti. Hawaasa irraa baratan malee hawaasa barsiifnu miti. Kanaaf Osloo hoggaan dhufu sirriitti itti qophaa'e hoggaan immoo makiinaa keessa ka'ee gaaddisaan waan nafi danmoo harkaa facaate hedduun si. Kanaaf isin irraa barachuun barbaada. Dura bu'aan keessan duruu na eegale. Yeroo dheeraa ol beena nama amma rifeensa qabu gaafa isa beeku. Dhukkeen irraa kaasaa dura gaafa dura faantoon irraa kaasee jechuudha. Kanaaf duruu na eegale. Kanaaf marii bal'aa goona. Eegani hidhaa bahee callisee intarviiyuu kennee as haasaan guddaan godhamaa jira. Saba keenya gidduutti mariin guddaan godhamaa jira. Dibeet guddaan godhamaa jira. Kun xiqqoo waan sirrifachiise natti fakkaata. No, hirrifatina. We are a deliberative society. Kun uummata mariiti. Oromoon yaada dhiyeessee odaa jala taa'ee yaada sanirratti dhukkee walirraa kaasee waliin mari'atee hanga walii galutti jalaan ga'u. Kanaaf marii ammaa kana by design itti yaadeetiin eegalchiise kan akka beektaniif. Waa lama irratti marii kan kaafu. Tokkoffaa biyya keenya keessatti nagayaa barbaachisaa. Humnoonni wal lolaa jiran mootummaa irraa kaasee lolaan biyyi ijaaramu waan hin jirreef kaleessas dongora jechaa ni turre har'a dongora ta'uu isaanuu gubatanii waan arganiif gara nagayaatti dhufan kaja'u kaaftee jirra. Kun marii guddaa kaasee jira. I'm glad kaasuu isaatti immoo ittiin gammada. Itti yaadeetiin maaliifi wantoota hedduu callisaniituma yoo ka deeman taate hin ta'u. Meeritiin isaa sirriitti ilaalamuu qaba jechuudha. Warri mootummaas ilaaluu qaba. Qabsaa'onni keenyas ilaaluu qaban akka hawaasaatti. Dhumaatiin Oromiyaa keessatti deemaa jiru. Wal fixiinsi deemaa jiru. Waan nu dhukkubsu alatti caalatti fuuldurri dhufaa jiru baay'ee waan na sodaachisuuf dhimmoota kanaan dhodhoo isaan maaliin fayyiftu akka jedhamanitti dhodhoo isaadhaan bira dabruu osoo hin taane rakkoo Oromiyaa keessa jiru ifatti baafnee irratti mari'achuun uummata kanaaf barbaachisaadha jedhee waan hin amaneef marii kana immoo yoo akka kiyyatti gogaansa naacha ta'e taate malee namni kun kaasuu waan sodaatuuf hin kaase tokko kana. Lammaffaan akeekni ittiin deemnu ifaan ifa ta'uu waan qabuuf fafakkeessaa wal sobaa uummata kana sobaa deemuu hin qabnu. Kanaaf nu akka paartiitti irratti marreennee ejjennoo fudhanne ejjennoo dur qabnu kan irra deemnee mirkaneeffanne waan qabnu uummata kanaaf kan ta'u saba kanaaf kan fayyadu sirna federaalawaa dimokiraatawaa kan uummanni Oromoof sabaaf sablammoonni qeefii irratti ittiin bulchan biyya immoo waliin bulchan dhaabuu qabna kan jedhu yaada dhiyeessinee jirra jechuudha. Kana irratti hiriyoonni biyya dhukkeen irraa kaasaa jiru. Kuni bareedaadha. Barbaadeetiin jechuudha. Now we are talking.
Amma Oromoo keessatti amma Oromoon waa'ee Oromoo haasa'uu eegalee jira jechuudha. Mana hidhaa keessa teenyee wanni ilaalaa turre Oromoon waa'ee ofii dhiisetti waa'ee ormaa laala. Waa'ee ormaa haasa'aa ture. Maal nu rakkoo dhabneeti? Maal nuti rakkoo dhabneeti? Namni keenya dhumaan jiru ka dhumaatii ormaa boo'uun gaarii. Ofii boo'uu qaba namni. Qabsoon teenya dagamtee rakkoon uummata keenyaa dagatamee qabsoo ormaa goonni keenya dagatamee goota ormaa lalisuurra turame namni. This is not acceptable. Sabni guddaan akka Oromoo dhimma isaa mari'achuu qaba. Oromoof dabartu malee nama biraatiif naannoo sanii dabartu. Kanaaf mariin amma godhamaa jiru, dibeetiin amma godhamaa jiru, lolli jecha amma godhamaa jiru saba kana ni fayyada malee miidhuu sodaatina. Sirriitti dibeet goonaati gadi buune. Ishuuleen hedduun bayaa jiran. Kanarraa kaanee mariin amma godhamaa jiru marii constructive ta'e. Namoonni amma tokko miiraan deemanii wal kokocholuun jiraachuu danda'a. Tana daran illee keessa dabarre beeytu miti baroota 2011 baroota 2001 2003 2004 dabanat faal tokko koo dargoggooyyii taate malee warri dulloomin beeyna. Tana caalaa keessa dabarre qaramne keessa dabarre jechuudha. Ammallee konfiyuuna keenya keessa ni baana. Kanarraa ka'uun yaadota lamaa tokko dhiyeesseetiin waltajjii isiniif kenna. Mariin ammaa kun maalirraa ka'a? Confusion afaan fajjiin amma uumamee waggoota lamaan sadan afran dabre kana uumamee kun maalirraa ka'a? Afaan fajjiin jira. There is a confusion waggoota afran dabre kana keessatti. Confusion santu amma mariidhaan dhooyaa bayaa jira. Confusion kun maalirraa ka'e jennee oggalaalle if duuba deebi'uu qabna. Waan qabsoon teenya keessa dabarte tokko tokkoon xiqqoo dabarru ilaallu. Qabsoon teenya Haayile Sillaasee irratti eegalte. Zaman Haayile Sillaasee san hoggaa Haayile Sillaaseen kufu qabsoon teenya 75 hamma 79tti confusion akkanaa kana keessa seente. Maaliif? 91 mallasaan dhufetti gaafii Oromiyaa jiru naannoo Oromiyaa akka dhaabattu ayyame. Gaafii qubee ni deebise, afaan Oromoo ni deebise. Gaafii eenyummaa ni deebise. Kunis qoqqoodama fide. Fakkeenya tokkoon barruu tokko dur kan indoo isaanii darraabs tokko warri agartan. Transforming Oromo Movement kan jedhu I think 2009 moo 2010 kan hin barreesse. Tarsiimoo qabsoo qeerroo kan itti baafne jira barruu gara fuula 40 amma iccitiin qabu dubbisuu dandeessan. Barruu san keessatti wanni nan kaa'e tokko ture. 91 irraa kaasee haga tarii 2010 boodatti hawaasa keenya keessa afaan fajjii fi falmiin guddaan murnummaan guddaan dagaagee deemaa ture. Maddi isaa maali ugaa jettan 91tti gaafiin Oromoo gamisni deebi'ee gamisni waan hafeef. Gamisni deebi'ee gamisni hafe. Fakkeenya tokkoon kenna barruusa keessatti. 92 fudhadhaa. Sochii Oromoo Galaasaa Dilbootti hoggana. Uf duba deebi'a. 75 Taaddasaa Birruuti fuulli isaa. Yookiin immoo 67tti duba deebi'aati yeroo amma Taaddasaan faan dheeraa dhaqan. Taaddasaan dheeraa dhaqee alagaa jalatti bulaa jirta. Alagaan si saamaa jira. Afaan keetii fi aadaa kee si ukkaamsaa jira. Yoo jeeni qonnaan bulaan dheeraa qonnaan bulaan Arsii fakkeenya baay'een barbaadu. Maaliifii siis ofii irboo safara. Maaliifii mana murtiitti bakka araddaatti si maabaloon dubbata. 92 galaasaa fuutanii dheeraa yoo geessitanii waanuma Taaddasaan jeessan yoo inni kaja'u taate uummanni hin dhaga'u. Maaliifii Shinaabaachoo Difaambaachoon achi irboobsisoo guuraan jiran. Maaliifii simaabiloon hin jiru afaan isaatiin kalee afaan ormaatiin dhiitama amma afaan ormaatiin dhiitamuu eegalee jechuudha. Na hubattu? This confusion is very important. Gaagama crisis qabsoo Oromoo keessatti 92 irraa kaasee probably hangas 2014 qabsoon qeerroo eegalutti gaagama mooraa qabsoo Oromoo keessatti uumamteef 91 akkaataan itti mootummaan deebii Oromoo gaafii Oromootiif
deebii itti kenne murteessaa ture jechuudha. 2018 waggaa fudhanne ammas chaalenjii biraa keessa seenne. Qabsoon Oromoo dhiibee sirnicha kuffise. Amma rakkoo guddoo seenne. 75, 74, 91 Orma irratti qabsoofne kan aangoo irratti deebi'es Orma. Sirni cunqursaa kanuma Ormaati jechuudha. It's an oppression, repression by the other. By the other. 2018 Orma irratti qabsaa'uu akka hin dandeenye taane. Keenyumatu mataa mootummaa qabate jechuudha. Maaliin jechuun jira? Hariiroon mootummaa Itoophiyaatii fi hariiroon uummata Oromoo jijjiiramas itti fufaas deemte waan ajaa'ibaati. 75 jijjiirama dhufe lafti amma tokko Oromoof hin deebi'e. Oromoo fi mootummaan garuu diina ta'anii itti fufan. Oromoon security threat Ethiopian state ta'ee itti fufe. 95 91 shoora qabsaa'ota keenyaatiin fi saboota birootiin sirni darguu kufe. Gaafiin Oromoo hamma tokko hin deebi'e. Irraa sharafamee deebi'e. Miidhamte? Dargaggeessaa waan taatu mataa jabaa qabdi. So, sirriitti akkana hubattan barbaada. Maaliif this is fundamental gara fuulduraa yoo adeemtu taate waan kana hubachuu. Hariiroo the relationship between Ethiopian state and the Oromo continue to be securitized despite so many changes. 95 lafti deebinaanis diinummaan mootummaa Itoophiyaatii fi ka Oromoo hin jijjiiramne mootummaanis Oromoo akka diinatti ilaalu Oromoonis mootummaa akka diinatti ilaalu itti fufe. 91 gaafii silaa ijoo Oromoo jedhamu hammi tokko hin deebi'e garuu Oromoonis mootummaa akka diinatti ilaalu itti fufe mootummaanis Oromoo akka diinatti security threat itti ilaalu eegale. Itti fufee jechuudha. Jijjiiramni jira beeka. Hamma tokko lafti deebite. Hamma tokko gaafiin afaaniif gaafiin naannoo deebi'e 91. 2018 Orma qabsoomne Orma ofirraa kaafne keenya ol baafne. Down wayyaane jenne eega jala buufne booda amma nama keenya tongoo qabate. Yet hariiroon Oromootii fi mootummaa Itoophiyaa diinummaadhaan itti bu'e. Kun wanni Dr. Gammachuun jedhu rakkoon Itoophiyaa Oromoodha rakkoon Oromoo Itoophiyaadha jedhu kanarraa ka'aa jechuudha. Kana erga ta'ee gara fuulduraa naanna'u irratti waan kana sirriitti hubatanii fireem gochuun barbaachisaadha. 91 fakkeenyaaf akkaataan sirna olaantummaa Amaaraa irratti itti qabsoofne sirna olaantummaa murna Tigraay irratti itti qabsaa'uudhaaf hin hojjetu ture tarsuumosaa maaliifi naan jedha. Sirni san duraa darbuu duraa kaasee hanga Haile Sillaasee irra ture direct rule hordofaa ture. Ormatu qe'eerra dhufee ummata bulchaa ture. Direct rule ture. More French style ture. Sagaltamii tokko booda ka dhufe sirni Mallasaa immoo indirect rule. Keetumaan si saama ifiisin saamu. Sirni Haile Sillaasee directly qabalee ramma gandatti sirna gad diriirsee extractive exercise hojjeta ture resource buqqaasuudhaaf. Sirni wayyaanee immoo tooftaan sun waan hin hojjetiniif nama gahaas ka Oromiyaa guutuurra qubachiisu waan hin qabneef gaafii Oromoo hamma tokko hin deebise. Garuu dantaan isaa guddaan aangoo fi qabeenya waan tureef qabeenya immoo jallaa nu keessaa filateen saamuu fi dhiituu ajjeesuu itti fufee jechuudha. Indirect rule itti deebi. Kanaaf tarsiimoon keenya kan hanga 91 fayyadamaa turre tarsiimoo direct rule yookiin immoo sirna bittaa kallattiidhaa kan alagaa irratti kan bocame ture. 91 booda immoo tarsiimoo keenya jijjiiruu qabna ture.
tarsiimoo keenya jijjiiruu qabna. Tarsiimoo keenya jijjiiruudhaan tooftaaf tarsiimoo sirna gita bittaa alkallatii ta'e indirect rule ta'e itti qabsaa'uuf nu baasuu qabna turre. Kana gochuu irratti hin danda'amne. Marii fi qoqqoodamni abaa'oo keessa seene kanarraa dhufe. Fast forward to 2018. Laaftuutti hin ilaalina. Akkaataa sirna amma dura sirni amma immoo fundamentaalii jijjiirama guddaa jira. Hubadhaa isin jee hiriiroon mootummaa Itoophiyaatii fi the state. Itoophiyaan steetii fi Oromoo diinummaa irraa hin jijjiiramne. Garuu akkaataa humni aangoo qabate itti bitu tarsiimoon mootummaan the state the way the state tries to handle the Oromo question strategy isaa jijjiiramaa dhufe. 2018tti nama keenya aangoo qabate. Dura hamma san duraatti gita bittaa ormaa jala turree kolonii ormaa jala turree kana jechaa turree mijaran. Amma immoo waan jibbannullee dhabne maaliif orma jala hin jirru. We must understand kana sirriitti hubachuun barbaachisaadha. Gara fuulduraa deemne yoo jennu taate dubbiin 2018 booda hariiroon sirnichaatii fi uummataa diinummaa ta'ee itti fufus tooftaaf tarsiimoon sirnichi ittiin deemu kan sirnoota amma duraatirraa adda ta'uu hubatuun barbaachisaadha. Takka jeen irraa bu'a. 75 sirni darguu gaafii lafaa deebise. Gaafii belbeltuu yeroo sanii gaafii lafaa turte deebise. Gaafii belbeltuu gaafii lafaa turte deebise. Eega gaafii belbeltuu deebise maaliif Oromoo wajjin diina ta'e itti fufe? Maaliifi sababni isaa Oromoon gaafii paakeejii ta'e qaba. Gaafii sadii jenneera amma dura. Abbaa biyyummaa jalatti kan deebitu. Eenyummaa ofii kabachiisu. Qeefii irratti qabeenya ofii irratti abbaa ta'u mootummaa isaa ta'uun filachuu. Mootummoonni dhufaa dabraan garuu kana keessa takkuma qofa takkarraa nusa ishii fuudhanii deebisaa deeman. Kanaaf Oromoon gaafii deebite sanii hin gammadaa hin dammaqa taafte saniif immoo qabsoo isaa itti fufa. Qabsoo isaa itti fufuun sun immoo mootummaa san ni darara. Kanaaf hariiroon diinummaa the securitization of the relationship between Oromo and the Ethiopian state continued. Kumala 91tti gaafii ijoo Oromoon yeroo san ittiin socho'aa ture warra dura turtallee beeytanii gaafii Oromiyaa dhaabuu gaafii afaan ofiitiin barachuu ni deebise. Garuu gaafii guddicha tokko hin deebine. Maaliif Oromoon Oromiyaa dhaabbachuu barbaadeera, afaan ofiitiin barachuu, aadaa fi guddifachuu barbaadeera. Garuu waan tokko barbaadeera san caalaa. Oromiyaa fi irratti ifiin bulchuu barbaade. Afaan fi aadaa fi ifiif guddifachuu barbaade. Kana gochuudhaaf immoo mootummaa ofii qabaachuu qaba ture. Mootummaa ofii filate. Sirnichi immoo hamma tokko irraa kennee mootummaa kennuufi dide. Kanaaf hariiroon diinummaa itti fufe. The way the state functions is very interesting. State only yang kun afaan Oromoo waan hin jirree fi mootummallee miti governmentii miti state. 2018 gaafiin guddaan nuti oofaa turre sirni alagaa kufuu qaba. Sirni Oromoo dhufuu qaba jennee deemne. Inuma dhufe. Nama Oromoo aangoo irra nu kaa'e sirnichi. Sirna Oromoo garuu ijaaruu hin dandeenye. Maaliif Oromoon kan gaafate ormi akka nurraa ba'u barbaanne irra garuu nama nu barbaanne nama nu filanne sirna nu filanne kan nu bulchu barbaanne. Sirnichi abbaa irree nu kenne jechuudha. So unfortunately hariiroon mootummaa Itoophiyaatii fi ummaticha jidduu jiru hariiroo diinummaa ta'ee itti fufe. Kana sirriitti hubatanii deemuun barbaachisaadha. Akkamitti haa deemu? Bakki irraa ka'uu qabnu tooftaaf tarsiimoon mootummaa Itoophiyaa Ethiopian state jijjiiramuusaa. Akka duritti alagaa irratti orma irratti qabsaa'aa akka hin jirre keenyuma irratti akka kalee agaaziin hin jiru sirni darbuu hin jiru. Amma kan jiru keenyumatu keenyaan wal lolaa jechuudha.
Kun nama baay'eedhaaf liqanfamuu diduu danda'a. Miti. The state has reinvented again using our own men and women. Haala kana keessatti fuuldura Oromoo yoo carefully deemuu baanne waggaa 20 wayi qisaasne jijjiirama sirna darbuutirraa gara wayyaanee dhufe san sirritti hubannee tarsiimoo jijjiirama saniin madaalu baafnee deemuu dadhabuu keenyan gara waggoota 20 wayi qisaas boodarra kana hubannee tarsiimoo saniin gitu keessaa tokko ni yaadattan. Tarsiimoo saniin gitu keessaa tokko qabsicha gara magaalaa galchuu, qabsicha gara lafaa fi risoorsiidhaan wal qabatu middle class ta'ee wal marjii godhe kanaan wal qabatu jijjiiruu ture. Bal'aadha yeroo biraa kitaaba keessatti barreessee waan jiru ni agartan. Amma hoo sirna abbaa irree alagaa irratti qabsaa'uun fi sirna abbaa irree ofii irratti qabsaa'uun tarsiimoo adda addaa hordofuudha qaba. Ara xiqqoo teoreetii kaaliin ta'e dheengadda ijoolleedhaaf ibsaan ture bakka biraatti. Sirna abbaa irree ormaa jechuun nama alagaa lagagamaa dhufee waa si jalaa fuudhe yookiin immoo si miidhe abbaan keetis adeerri keessi obboleessi keetis si wajjin ka'eet reebee ari'ee yoo barbaachisaa ta'e ajjeesee haaloo siibaa tokko ta'e jechuun maatiin kee orma kaasuu sirna abbaa irree ormaa akkasiin irratti qabsaa'aa ture. Sirna abbaa irree mataa keetii jechuun immoo nama jallaa obboleessa kee jallaa jechuudha. Obboleessi kee jallaa yoo si falate yookiin immoo hatee yoo si miidhe si araarsuudhaaf waan isaame si deebisuudhaaf maatiin si bira dhaabachuu danda'a. Caccabsee daaree akka godheen haaloo irraa baay'ee jette garuu maatiin kee bakka lamatti bakka haateetiif abbeetu waliin ta'an. This is fundamental laafuutti ilaaluun barbaachisaa miti jechuudha. Akka kalee deemnen karaa kalee deemne jennaan we will go to a very dangerous path. Tokkoffaa tokkummaa Oromoo rakkoo keessa galcha. Maatii keessan beektan maatii keessan namni lama wal lollaan haga fedhe tokko jallataa tokko qajeelaa haa ta'u maatii addaan baqeessa. Oromiyaa keessatti maatiin Oromoo adda baqaqee jira amma. Oromoon keessattuu baay'ee bifa nama gaddisiisuun sheexana fawra godhaa jiru hin beeynu keessattuu Wallagga keessatti, Shawaa Lixaa keessatti, Shawaa Kaabaa keessatti, Gujii lamaan keessatti nama jajjabaa qofatu ajjeefama. Jaarsa jabaa, abbaa qabeenyaa jabaa, barsiisaa jabaa kan nama walitti fiduu danda'u. San qofaa miti. Walajjeechaan ta siyaasaa bira dabartee kan dhuunfaa ta'aa jirta. Personalized violence is coming. Humni lachuu akkuma kaleessi jee Oromoof hin dhaabadhaa jira. Warra biltiqinnaa akka fagoo laaltan kanaaf yoo siitanii ilaaltan warra siyaasaa osoo hin ta'in keessattuu warra qawwee harkaa qabu warra kaan olaaltanii Oromoon aangootti dhufeera. Pay attention to this. Oromoon aangootti dhufeera. Dhiiga meeqaan aangootti dhufne haa toltu haa baddu amma gadhiifnan ormatu gara biraatii dhufee qabataa kanatti hin deebinu kanaaf lolaa jirraa siin jaa obboleessa isaatiin lola beeku. Waraanni bilisummaa Oromoo bosona jiru immoo qabsoon Oromoo butamteerti. OPDO'n alagaatti galtee nama keenya miidhaa jirti cabsuu qabnaa hidhee lola. Lama ta'ee wal cabsaa jira. Kuni wal mo'achuudhaaf baay'ee ulfaata. And I don't believe it's a winning strategy. Warri mootummaas yoo dhuguma hundallee ta'uu baatu yoo dhuguma Oromoo ajjeesuudhaan ilmaan Oromootiin wal loluudhaan ilmaan Oromootiin wal rukutuudhaan amma yeroo tokko tokko waan hogganni Oromiyaa bulchu tokko hoggaa gadi ba'ee shanii ammanaa damassasne jedhu nama dhaga'ama. Maaliif obboleessa isaati kan inni fixe vice versa gara kaanitti sogaadhu.
namummaa qofaa miti obbolummaa qofaa miti kan isin jechaa jiru maatuma isaa adda baqaqsaa jira. The Ethiopian state has found a new way ammas akkaataa itti perpetuationii Oromoo irratti gootu kan ittiin fufaa jirti jechuudha. Kanaaf marii bal'aa gaafata. Chaalenjiin amma Oromoon isa mudataa jiru ta'amma duraatirra jabdu maaliifi ta'amma dura ta'alaat turte ta'amma dura ta'alagaat turte ta'amma dura ta'ormaat turte amma ta mana keessatti rakkoo mana keessaa immoo mana keessatti fixatan kanaaf hoywaataa turre rakkoon mana keessaa tuni mana osoo isin hin diine isin akeekkachiisuun barbaada isin kadhachuun barbaada mana kana osoo hin diine mana waggaa 50 kan utubaa bakka tokko dagalee bakka tokko lafee teenyaan dhiiga teenyaan waliin qabnee haga tokko jaarree yeroo kabaan nu hafu kanatti ilmaan mana keessa wal loluu eegalte kana osoo manni kun hin diigamne fala itti barbaaduu baannaan rakkoo guddaatu uumama. Bilisummaan barbaannu biyya teenya irratti abbaa biyyaa ta'u qabeenya keenya irratti amma barra Wallaggaa fi Shawaa Lixaa keessatti hiraara irra ga'urraa uummanni zabanni wayyaanee osoo nu deebi'e jechaa jira. Ni beektanii maatii keessan yoon soobee gadhaa gaafadhaa. The anarchy, lawlessness. Kanaaf wanni waa'ee nagaa haasayaa jirruufis mootummaa jaalannee yookiin woboo jaalanneeti miti. Wotaaddaraa walaa fi tusurra koon qabu. Konsikweensiin isaa itti aanee wanti dhufu baay'ee waan nu sodaachisu. Qabsoo Oromootitti illee guufuudha malee gara fuulduraa waan hin tarkaanfachiifneef. Oromoon kan qabsaa'e hiyyummaa keessaa ba'uudhaaf. Mootummaa isaa ta'uu filatee abbaa irree jalaa ba'uudhaaf. Qe'ee isaa irratti nagaan ollaa wajjin nagaan qotatee daldalatee jiraachuudhaaf. Har'a garuu warri godinoota xiqqoo nagaa qaban irraa dhuftan illee hedduun boonina. Ibiddi kun bakka hunda ol gahaa jira. Mana hunda waliin gahaa jira. Kana dhaabsisuu baannaan akka kiyyatti rakkoo guddaatu dhufa. Kanaaf akka kaafaa'uttis akka mataa kiyyattis wanni jechaa jirru wanni amma ta'aa jiru kun qabsoo Oromootiif guufuu guddaa Oromummaa fi Oromiyaadhaaf balaa hamaa fidee dhufaa waan jiruuf mootummaanis akka mootummaattis balaa guddaa waan itti fidaa jirtuuf biyyallee qilee buusaa waan jiraniif qilee kanarraa dhaabanii akkuma Oromoo wajjin wanni ajaa'ibaa Oromoon gara walitti jabaata Oromarra. It's ironic, isn't it? Ani hedduun gammada uummata Tigraayiif isin qabsaa'uu keessaniif hedduun isin hin boone haaloo akka hin qabanne uummata dhugumaan mirga namoomaatiif qabsaa'u akka taatan mirkaneessitanii jirtan. Uummata Tigraayiif gargaarsi dhaqaa jira dabalee dhaquu qaba. Oromiyaa keessatti uummanni miliyoona tokko tuqaa 5 buqqa'ee jira. Abbaa kanaa jee namni garagalee ilaalu hin jiru. Namni tokko. Oromiyaa keessatti guyyarra namni 10 20 dhibbaan ajjeefamu. Loltuu miti kan isin jechaa jiru. Jaarsi biyyaa, qonnaan bulaan, daldalaan, dubartiin. Akkuma inni eeggate Jarmanitti jee namni abbuma argeetu ajjeesa. Poolisiin ni ajjeesa, kun ni ajjeesa, kun ni ajjeesa. Eenyu du'e? Eenyutu ajjeese? Maaliif ajjeefamee hin jiru fuudhanii nama waalu? Namni desensitized ta'aa dhufe. Kun immoo fuulduree keenya irratti rakkoo guddaadha uumaa. Kanaaf hamma dandeenyetti humnoonni jiran waan mana keessaa kana sirriitti naa jabeeffadha. Akkatti namni keenya orma caalaa walitti garaa jabaatu. Lola ormaa araaraan fixanii wallola orma wajjin qaban araaraan fixan. Ka ilma ayyaa wajjin qaban immoo qawween fixuu barbaadan. Waay! Kanaaf kanuma jechuu barbaada. Inaas hojii garuu namni mirkaanii buna kanan si'a galatooma ceerraa isin kenna.